Isini galami. Awwan kana keessatti maal hubadhe beeytanii? Waan kana keessatti waan hubadhe beeytanii? Duraanillee isinitti himaa ture. Duri marra gaafa Harargee Farsii taatu sadiif duwwaan durfamtaa isinin jechaa ture. Meetumaa isin waltumaa jirtan kana keessatti sheyni sagalee isinii ta'e tokko hin jiru. Qeessi sagalee isinii ta'e tokko hin jiru. Hayyuu sagalee isinii ta'e tokko hin jiru. Feematiin sagalee isinii ta'e tokko hin jiru. Kutaan biraa ka yookiin isin gargara yookiin sagalee isinii ta'e tokko hin jiru. Arsiif Harargee Amaarri hin jaalatu, Oromoon kutaa birallee isin hin jaalatu. Maaluma abbaa keessanii eenyu isin araarsuuf wal fixxan, eenyu isinirra haaloluuf wal fixxan, eenyu isinii hagadduuf wal fixxan mee. Amma balaa waliin buuftan kana keessatti ምንድነው ጥቅማችሁ? ስንት ማቱሬ በል 3-0 የተመራ እርስ በራስ ጎል የወልት ገጅቱ ሌሎቹ ደስተኛ ናቸው ማለት ነው። አማርኛ ነው ወይ ወላሂ አርሲ ፈረርገን ቱሮዞ ወሊ ገረገልቴ አከጅርቱን አዱኛ ከረረ ዳባማ ወልጎቴ ኦሮሞለን እንገመድ አማርለ ትግርለን እንገመድ አማለ ወልፍጣ أنا ما أبتو نقلش إلا أرجع تاني يجوا قابا كتام براتب نمني برا ولا لو دفعني نمني ندو جارسو ما رفع دادوك أكرم ولتي ما دوونه إذن فوني أبولادا هاجا فيتا يوال فتا نمني إذن الرا ولتي آنون جرو نمني تاي إسن لا لا جيجو تاي إسن لا أبولادا إلمانا ديرانيتي إلمانا باتو كودي أبولين سلما يوال فتا وجولي جمع مالتو قلش ujoollee walloo maaltu galche ujoollee wallaggaa maaltu galche ujoollee shawaa maaltu galche gujii maaltu galche boorana maaltu galche iluu maaltu galche jarri oromootti male isin obboleewwan anaaf obboleessi kiyya yoo wallolle namni Uganda biraa wanni galchu hin jiru jechuudha ammallee yoo isin wal fixxan sheekotallee wanni galchu hin jiru qeesotallee wanni galchu hin jiru hayyoota oromollee wanni galchu hin jiru warra lafarraa warra biyyallee wanni galchu hin jiru diyaaspoorallee wanni galchu hin jiru ujoolleen biyya arabaa jirtan Arsiif Harargee bakka buutan tun yoo feetan achumatti dubbii keessan fixadha yoo feetan irra deebi'aa wal fixa akkuma amma calliftan kanatti hundi keessan irraa callisa akkuma amma calliftan kanatti wallahi sirri murteen kun murtee sirriiti hayyoonni Oromoo waan kanarraa callisuun warri biyya keessa jiru waan kanarraa callisuun warri biyya biraa jiru waan kanarraa callisuun tikikkil no rakkoo keessan achumatti mazraama keessatti fixadha sooqidda ofii jettu mi'aayi diddu dhagaa ta'ii jedhe mammaaysi ofii jettan araarama ofiin jennu yoo taatan wal fixa torbaanuma nama dura nama 47 mootummaan Su'uudii murtii du'aa itti murteesse ujoollee biyya arabaatitti mootummaan Su'uudii murteesse sagalee ta'aafi warri murtii du'aa itti murtaa'e san keessa parsantiin 85 ujoollee Harargeeti ujoollee Arsiiti sobaa kun amma warri Naajiraanitti mana hidhaa jiru ka murtiin du'aa itti murtaa'e Arsiif Harargee miti adeellam ormaan toltan ufiin toltan waliin tolta'u walitti illee kaatan jechuudha amma kana booda asliin nutti gammadeettanii akka isin afaan bantanin beeka ujoolleen teena Arsiitiif Harargeellee akka isin afaan bantanin beeka garuu dhugaan wanni isin fiddan takka hin jiru namni isin araarsu tokko hin jiru yoo feetan araarama yoo feetan wal fixa namni isiniif jecha namni gurguddaan tokko ka walitti aarus hin jiru jaarsaaf jaartii walii tullee hin jiru hawaasni kabajaa walii qaba uf beeka wal beeka aadaa tokko qaba seenaa tokko qaba fooni obbolaadha sigale gabrummaa biyya Itoophiyaa san keessa taate irratti namni akka Harargeetii fi Arsii bakka tokkotti bara Minilik dhume hin jiru bara Wayyaan illee dhume hin jiru hagati as illee dhume hin jiru jechuudha sinigale ummanni seenaa bara dheeraa walii qaba seenaa dhaloota walii qaba jechuudha kanaaf ragaan maalin miina tokko akka gizee kutaan biraa fi kutaan biraa wallalu gabbayee dubbatu argite namuma walitti aanu tokko argite waan isin wallaalan ofii wal fixxa malee jechuudha taa'ee namni buna dhugaa boharaa isin laalaa jira jechuudha sigale yaa obboleewwan kiyya be smart ta'aa dubbii kana
achumatti yoo dhaabdan dhaaba yookaan namni isin jidduu seenee isin araarsu tokko hin jiru. Maara koo qabama obboleessa tume ima waltumatu nooma jiru kama irra guddaatu tuma jechuudha. Feeta waltuma feeta wal buruu isaa feeta wal dhiisa dantaa keessan nuti ka irra gorru hin qabnu jechuudha. Kabadii itti murteessin hin qabnu. Ijoolleen biyya biraa jirtan jidduun seenina. Warri biyyoota biraa jirtan jidduun seenina. Tasuudii jirtu yoo feete haraaramtu yoo feete walaafittu. Warri biyya keessa jirtanis warri biyya faranjii jirtanis warri Dubaay jirtanis warri Kuwait jirtanis warri Qatar jirtanis anaayyuu hagana maqaa kaasee dubbachuu kiyyaa fi garaana nyaatanii dubbataa jira. Rabbina haadhiisu ijoolleen Suudii waan keessan maqaa kaasuu kiyyaa namatti isin qixxeesse dhiifama naa gora angaraan kiyya laafaa waan ta'eef ummanni akka ashaangulliititti isin laalaa jira. Namni tokko jechaan jiru. Jidduun seenina. Wallahi jidduun seenina. Ofiiduu dhiifti jechuu bakka maaliif yoo amma mee torbaan tokko akkatti waltumaa jirtan dhiiga walirraa naqaa jirtan namni achi jedhee ol jedhee isin laala jira. Eenyu addaan si haadhoogguuf maal Harargee bakka biyya buutee Harargee bakka buutee Suudii deemte Arsii bakka buutee Suudii deemte waan nyaattu dhabnaan dalagaa dhabnaan karaa baalatti qajeelte barree Arabaa eegu gaala Arabaa eegu oorruu Arabaa qotu. Although shortaan tokko sitti dhufe fiideetiniin tartaa jechuun that is no good. Kanaaf ijoolleteen dhugaadha ka dhugaadha. Gaaztiirra seentanii gaaztii nama tokko gaaztii nama 500 ol qabu tokkorra yoo isin seentanii dubbii keessan jaarsummaan isin ilaalame anumaan beeku. Walaa sheekin tokko jaarsummaa isin ilaalu qeesin tokko jaarsummaa isin ilaalu feemasiin tokko jaarsummaa isin ilaalu. Namni isin jidduu taa'ee jaarsummaa isin ilaale warra wal isin ficcisiise wallaalaa kana walitti erge gaafsa nuu walitti dhufaa jechuudha. Mee namni tokko dhufee jaarsummaa keessan isin ilaalu akkuma jammartaniin achumatti fixadhaa biyya tokko jirtan. Achumatti izzaaf carrisut kuni murtee gubbarraa gad darbe jechuudha. Afaan namoota gurguddaatiin dubbataa jirra. Waan gubbarraa manguddoon Harargeetii fi Arsii nutti himta sitti himaarra dhagayi. Yaa izzaaf carrisut mazra'aa keessatti eegaltanii achumatti fixadha. Lolli keessan warra biyyaan ilaallatu, Harargeen ilaallatu, Arsiin ilaallatu, diyaasboraan ilaallatu, ijoollee Dubaayin ilaallatu, ijoollee nama kamuun ilaallatu. Miskiina jireenya ofii jijjiiruu deemetu karoora irraa maqee karatti wallole. Bakka wallaalaan achumatti hafixatu jedhanii dhiisanii isin dhiise uummanni. Bakka akkam goota namame. Mee akkam goota nama akkam abbaa keessanitti taatan. Akkam taatan. Akkam taatan kami ka geemi nutti ergatu. Ijoolleen teenna wal fixaadhati geemni isin nutti ergitan kama. Akkam taatan meema. Akkam taatan. Lola kana asumatti dhaabdan moo hin dhaabdan amma gahe wal tumtanii agarre wal boojitanii agarre isin kadhanne namni isin kadhate agarre hin dhaabdan moo dhaabdan miskiinnan maaluma rabbi isin godhe garuu maalum anamma obboleessa kiyya tiruu tume adnaan kootu narra gore yoo jedhe hin taya edama fakkeenya mucaan asirra jiru kun ka Toophirra jiru kun ijoollee Harargeeti hiriyyaa kiyya. Obboleessa harmeetti jedhalta yoo tume adnaani wanni galchu jiru jechuudha. Because nu lamaan tokko taa'ee nu laala ilmi abbeeraa kennati. That's it. Wallaalan Harargeetiif Arsii yoo wal tume Oromoo kutaa 10 biraa wanni galchu jiru. Wallaahi wanni galchu jiru. Ilmaan abbaa tokkooti isin ilmaan adeerraniiti. Bakka eega rabbii walitti isin kaase abboota keessanillee wanni galchu jiru jechuudha. Wanni galchu jiru because anamma ilmaan tiyya lama yoo wal lolte lamaanuu ilmaan kiyya waan ta'eef gara goruun qabu jechuudha. Yoo eeshinaa jiran wal dhiisaa jiran hindi danii miti walitti dhiise dhaabadhee laala abbaan humnaa irra haa oolu. That's it. Lolli amma nuti ani Harargeedha ani Arsiidha jettee hoolayyiin biyya Arabaa waltumtu kun ija kanaan laalamuun qaba ija sirriitiin qixa sirriitiin. Itti muddi minaamin warri jettan dhiisa. Dhiisa wifattu ofiini wal dhiifti. Ofiini wal dhiifti. Wallah ofiini wal dhiifti itti dhiisa. Alleqe booya amma gabbayaatin. Asliin lola ijoollee wal fixaa jirtu itti jaalate jira booya maaltu irra walitti isin erge. Wanti
abbootti walitti isin erge maaltu jira? Maaltu jira? Mee maal abbaa keessanii irratti wal geettan? Maal jechuudha? Miskiina re'ee eegu kararraa qabanii tumanii ashaadu anna arsi ashaadu anna harar geessisu maal jechuudha? Maal jechuudha? Waan fokkata hin godhina. Hin fokkata kun. Hawaasni kun hawaasa wal keessa jiraatu. Hawaasa maal ta'u? Maal abbaa keetii ati guutuu kee mootummaan Suudiitu achitti si fixaara namni si rifatan jiru ofii keetii wal fixe mishigiraallo. Hin sabbara ummanni. Abbootiin teessan ta'arsiitiif taharargeetun warra diin rabbii qomaa qabu ummata islaamati. Abboonni keessan islaama imaana qaban. Isin ka ofii wal fixanii miti yoo baarattuu dhumtan isin sabbaraa jiran wanni isin hin galle isinitti himaan icciti. Abboonni keessan aalima. Warri isin irraa dhalattan ka arsiitiif kaarargee kun hundi isaanii aalima. Imaana qaban, mu'umina, muslima. Ka isin ofii keessanii wal fixanii miti yoo isin baarattuu dhumtan isin sabbaran. Yoo dallaal isin ajjeesu isin sabbaran. Yoo shortaa isin ajjeesu isin sabbaran. Yoo mootummaan Suudii isin ajjeesu isin sabbaran. Yoo gaara kanatti Amaarri isin ajjeesu isin sabbaran. Yoo Tigreen isin ajjeesu isin sabbaran. Yoo isin ofii wal ajjeeftan maaliif isin sabbaruu dadhabama? Maal rakkoo qaba? Akka hundattuu du'aa ooltan. Mootummaan Suudiitu kun nama 41 bakka tokkotti fixe. Dooniin guyyaa guyyaan isin galabbatti. Dallaalli guyyaa guyyaan isin fixa. Ka isin ofii wal fixan immaa argameeti. Badastaanoo. Ormoo bilaashatti ajjeesa kenna wal ilmi kiyya lama yoo wal ajjeese maal rakkoo qaba jedheetuma si dhiisa haadhaaf abbaan keetu. Haala kun dhugaa lafa jiru. Namni waan akka ta'u jiru dhugaan kana. Sheeyni harargallee dubbiin kun sin ilaallatu. Sheeka arsillee dubbiin kun sin ilaallatu. Manguddoo arsiitiif manguddoo harargee dubbiin kun hin ilaallatu. Maaliif feemasni akkas ta'uu dhabe? Maa feemasni dubbachuu dhabe? Sheeyni maa dubbachuu dhabe? Diyaaspoora maa dubbachuu dhabe? Kus ummak diyaaspoora si ergate moo sheekas si ergate? Hoola. Barsiima hoolaa arabaa wajjin nyaata akkasitti yaaddana aldiina kus ummak kulluu kee taarargeetiif taarsillee anas si galabaxeennaa taachuu afarti bila. Maal abbaa keessanii fiddan? Baala goota. Mina abbaa isaa maxaallaachuu ana isin hin jedhe. Hin ilaallatu dhimmi kun. Walaa sheeka harargee Sheeyni gandaan jiru si jammar. Sheeyni ka addunyaa guututi. Sheeyni ka addunyaa guututi malee ka hoolaa biyya arabaati miti. Dhimmi kee manguddoo harargeen ilaallatu, sheekotii harargeen ilaallatu, sheekotii sikkoomandoon ilaallatu, Oromoo kutaa biralleen ilaallatu, hayyoota biralleen ilaallatu. Sit falliguu taadhaqu, sit falliguu tabaadhu. Ayaa gabaan himenya. Kana dhugaan jiru. Mina abbaataa maxaallachuu. Afaan banaa gadi bayaatini. Harroota. Dalagachuu biyyaa baatan ayyaana waggaatiin birrii tirasiidha guuttatteetiin qabi tumi jinni jettu sun haarateetti ergitee du'aayii naa godhin jettuuni guyyaa ayyaanatiin hin gammachiiftu. Gaddi rabbi sitti abuu akkamitti guyyaa ayyaanatiin wal gaddisiif tana aldiina gowwoot. Waan beeku namni tokko dhufee mee jaarsummaa ta'e tanaa ta'u saroota wayii. Maaltu wal isin nyaachisa? Maal irratti wal geettan? Ruuzni kaa nyaattan ka arabaati. Dalagaa humna keessaniin dalagattan. Eenyutu harargee bakka si buusee baaraan si erge? Eenyu arsii bakka si buusee baaraan si erge? Yoo bakka buute hoo? Yoo bakka buute yoo tiriin ergamte ilmaan abbaa tokkooti isin. Yoo toltan walii gootan, yoo toluu baattan namu kophaa jiraachuu danda'a jechuudha. Maaltu walitti isin finnaan asirraa afaan bantan? Maal jechuudha? Sinigalee kanuma. Kanaaf isinitti callisan. Isin arguu dhabanii miti. Isin arguu dhabanii miti. Sinigalee isin arguu dhabanii miti. Dhaaba akkanumatti namni isinitti kolfaa dhaaba. Ijjimaan hawwisiisa.